Qabeenya Qabaa Dhabe kan akka jalqabbiitti mata duree jalqabaatiin itti hufaa. Ka'umsaaf kan nu ta'u kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaadha kan jalqabas fudhannee kaane kutaan jalqabaa nuni fudhannee kaane immoo Macaafa lallabaa egaa isinitti himneerraa yaadannoo akka qabaattan kitaaba qulqulluu akka qabaattan of gatoo akka isin hin taane barumsa kanaan duraa keessatti barumsa adda addaa kenname keessatti isin argineerraa. Kanaaf yaadannoo keessaniif kitaaba qulqulluu keessan baafadhaatii Macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 18 ka'umsa keenya waan ta'eef nan dubbisaa akkas jedha. Wanta tokko yommuu qabattu isa kaanis lafa hin buusin. Namni Waaqayyoon sodaatu qaba waan hundumaa beeka. Amen. Amen. Mee amen jedhame. Amen. Barumsa walitti fufiinsaa qabeenya qabaa dhabe kutaa lammaffaa. Macaafa lallabaa namarraa ka'e kana lallaba boqonnaa 7 lakkoofsa 18 kutaa kana ka'umsa godhannaa sababiin isaa Solomoon kitaaba kana barreesse. Solomoon immoo waa'ee qaba waan hundumaa beekuu kana lafaa ka'ee dubbanne. Solomoon sooressa beekamaadha, abbaa qabeenyaadha. Qabeenya guddaa amma baay'ee irra tuulamutti Waaqayyo dhangalaasetti laate garuu qabeenyaa kana qabu wallaaleetti miidhame kufaatiin taane keessa gale. Kanarraa ka'eetu namni Waaqayyoon sodaatu qaba waan hundumaa beekuu qaba. Qabeenya keenya qabachuu qabna, qajeelchineetti jiraachuu qabna. Namooti baay'een akka qabanuun beekanii yoo qabaatanis danda'anii ittiin jiraachuu hin danda'an. Egaati waa'ee Solomoon warri yaadannoo qabaattan akka seensaatti Solomoonii Waaqayyoon kadhatee fuula isaa duratti immoo mallattoo xiyyaa gootanii badhaadhummaa argatee ammas xiyyaa gootanii Waaqarraa galagalee ammas xiyyatti gootanii diinaan rukutamee ammas xiyyatti gootanii hin du'e. Hin kadhatee badhaadhummaa argatee immoo Waaqarraa galagalee diinni immoo dhufee nama Waaqarraa galagale kana rukutee maaliif bakkee jira waan ta'eef dhumarratti hin du'e. Kanaaf iyyuu macaafa moototaa isaa duraa boqonnaa 9 lakkoofsa tokko kaaftanii hamma dhattanii boqonnaa 11 galtanitti waa'ee Solomoon badhaadhummaa isaatu lafa ta'a. Waa malee namni Waaqayyo qaba hundumaa beeka jedhatu hin ta'ini qabaateetti miidhameera. Keessumatti Solomoonii qabeenya keessa ba'ee waggaatti warqee kuntaala 226 gasha. Waggaatti warqee kuntaala 226 gasha. Barcumni irra taa'u ilka arbaarraa hojjetamee mallattoo leencaa 12 kan qabu barcuma irratti hojjechiisee irra ta'a. Ilka dhaabbachuuf illee ulfaatti ilkaan tokkitti inni garuu barcuma irraa hojjechiifata. Barcumni isaa iyyuu mallattoo leencaa 12 qaba. Sooruma keessa ba'ee gaachana yeroo hojjechiisu warqee irraa hojjetan. Gaachana 700 qaba. 700 nuusaa warqee gaachana qaba. Isa duwwaa miti dhaaba bareechee dhaabee akka dhaaba Eden bishaan keessa yaasu moo dadhabee maqaa waan hin ta'iniif biirii lafa keessaa baasee achi keessa kaa'ee jaldeessaaf qabalee fidee achi keessa yaasee akka dhaaba Eden fakkeessee baay'ee qabeenyaa kana waan hojjetu gaafa wallaalu kana fa'aa hojjeta. Fardoota baay'ee qaba. Garmalee sooromee fuudha tokko humnaa ol baay'ise. Keessa ba'ee fuudha meeqa fuudha? 700 fuudhee 300 immoo akkasumaan itti dabalatee gara 1,000 qaba. Egaa maqaa isaanii beeka ta'ee beekan mala. Amma kana yeroo an tokkicha nyaata nyaatu nama 700tu wal duukaa dhaabatee nyaata nyaata. Nuti amma kana mana keessatti ramadamanii hin hedduun. Inni garuu an tokkicha laaqanaan tokko nyaachuudha nama 700 nyaata. Kana hundumaa keessa ga'e garuu waa'ee Solomoon gaafa dubbistanii hundumtuu waa'een baasu Amaariffaa kan tuuna'u maaliif akkasidha? Kana hundumaa keessa galee qabeenyaadhaan humna ol waan godhu gaafa wallaalu kufaatii hamaa keessa gale. Kanaaf namni Waaqayyoon sodaatu qaba waan hundumaa beeka. Egaati kaayyoonti barumsa kanaayyuu maali jenne yoo qabanne warri yaadannoo qabattan kaayyoonti barumsa kanaa maali? Kaayyoon barumsa qabeenya qabaa dhabe maali daddaftanii yoo qabattan inni tokkoffaan
namni qabeenyaa isaa adda baafatee akka beeku. Namni qabeenyaa isaa adda baafatee akka beeku. Qabeenyaa isaa namni adda baafatee beeku. Inni lammaffaan qabeenyaa isaatti seeraan akka itti fayyadamu. Kaayyoon barumsa kanadha. Qabeenyaa isaatti seeraan akka itti fayyadamu warri yaadannoo qabdan. Hin qabnu hin jennu hin beeknu jenna malee. Kana booda ani hin qabachuudhaan hin beeku jechuu wayya. Qabne garuu akka qabeenyaa qabnu hin beeknu. Mee mata duree keenya har'aatti galuudhaaf kanaan dura qabeenya bakka sadiitti qoonnee turre. Bakka sadiitti kan qoonne suni inni tokkoffaan qabeenya humna namaa kan jedhu human resource kan jedhu ilaallee achirratti baay'ee baranne taalentii keenya, dandeettii keenya, kennaa nu keessa jiru, yaada keenya, ayidiyaa keenya illee akka qabeenyaatti qabnaa jenneerraa isa boodatti deebina kan duras baranneerra waan ta'eef lammaffaa irratti immoo qabeenya uumamaadha. Natural resource inni kun immoo isa har'a ilaallu jechuudha. Inni sadaffaan immoo qabeenya kapitaalaa, capital resource yookiin qarshii jechuudha. Kanaaf bakka sadiitti qoonnee ilaalle qabeenya bakka sadiitti qoonnee ilaalle qabeenyi tokkoffaan humna namaa. Qabeenya uumamaa jettanii isa jalatti gaaffii jettanii kaatanii tokkoffaa qabeenyi uumamaa maal fa'i? Eenyutu nuuf kennee jettu suma jalatti. Qabeenyi uumamaa maal fa'i? Eenyutu nuuf kennee? Inni lammaffaan qabeenyi uumamaa manca'uu ni danda'a. Qabeenyi uumamaa manca'uu ni danda'a. Kana lamaan hin gaafatu. Qabeenyi uumamaa maal fa'i? Eenyutu nuu kenne? Qabeenyi uumamaa manca'uu ni danda'a kan jedhudha. Kun gaaffiin kun meetti yaaddu? Mee lama tuqaa tokko jedha. Lama tuqaa tokko hiika qabeenya uumamaa. Hiika qabeenya uumamaa. Yaadannoo ni qabattan hiika qabeenya uumamaa. Qabeenyi uumamaa maali? Qabeenyi uumamaa akka madda garaagaraa irraa ilaallutti akka maddi garaagaraa ibsutti hojii nama tokkoo malee karaa uumamaa dhala namaaf kan kennamanidha. Hojii nama tokkoo malee without any action of humankind waan tokkoyyuu utuu namitti hin dadhabin uumaadhaan kan kenname dhala namaaf kan kenname jechuudha. Qabeenya uumamaa. Maqaa uumaadhaan kennameefis kan uumamaadha. Akkuma maqaasaa qabeenya uumamaadha uumamaan nuuf kenname. Dhugumayyuu kitaaba keenya macaafa qulqulluu seera uumaa boqonnaa 1-2 irratti Waaqayyo uume bareechee lafa duuqan. Eenyus nuun uumne, dhaabbanni kamis nuun uumne, saayintistoonnis nuun uumne, Waaqayyotu uume. Ameen ameen. Abbaa qabeenyaa isa ta'e Waaqayyotu qabeenya kana qabeenya uumamaa kana nuuf kenne. Mee waa'ee qabeenya uumamaa kanaaf chap godhe galata. Qabeenyi uumamaa kun bakka lamatti qoodama. Bakka gurguddaa lamatti qoodama. Horii yaadannoo qabattan beekamaadha kuni. Qabeenyi uumamaa bakka lamatti qoodama. A jedhaati qabeenya uumamaa haara'uu danda'an. Renewable resource. Qabeenya uumamaa haara'uu danda'an renewable resource. Fakkeenyaaf isaan kuni qilleensa, biqiltoota, akkuma kana immoo bishaan fa'a. Baay'eedha isaan. Warri kuni warroota haara'uu danda'anidha jechuudha. Qilleensi yeroo hundumaa jira, bishaanis jira. Warri lammaffaa irratti garuu qabeenya uumamaa baay'eedha jechuudha. Qabeenya uumamaa isa haara'uu hin dandeenye. Non-renewable resource. Non-renewable resource. Isaan kun immoo albuudota, dhagaalee adda addaa, warqee fa'a. Warreen lafa keessaa yaa'an fossils warra jennu fa'a. Isaan fa'a. Isaan kun immoo takkaatti fayyadamanii jennaani haara'uu kan hin dandeenye dhumuu warra danda'an jechuudha. Dhagaan fa'a jechuudha. Warqeen fa'a jechuudha. Yaa'an dhumuu danda'u. Egaa lama tuqaa lama jedhaati qajeelfama itti fayyadama qabeenya uumamaa. Qajeelfama itti fayyadama qabeenya uumamaa. The principle of usage of natural resource. Qajeelfama itti fayyadama qabeenya uumamaa.
the principle of usage for natural resource. Qabeenya uumamaa kuni waaqayyo gaafa qabeenya uumamaa kaa'ee nutti laatu akka barbaadan godhaa jedhee nutti hin darbanne. Kanaaf mannaa qajeelfamaa wajjin nu kenna. Qajeelfamaa wajjin. Mee ituma barreessitanii gidduutti walitti bu'aatii qabeenya uumamaa kana qajeelfama isaa beektaadha. Qabeenya uumamaa kana qajeelfama isaa beektaadha. Yoo tola kenname iyyuudha. Yoo tola kenname iyyuu. Waan faayidaa dhabe miteedhaan. Waan faayidaa dhabe miti. Kanaaf qajeelfama ittiin itti fayyadamantu jira. Isa kana qajeelfama kan jedhu garanaan barreessitanii garanaan immoo itti fayyadam kan jedhu qabatu. Principle and usage. Qajeelfama garanaan qabatanii garanaan itti fayyadam. Qajeelfama jalatti tokkoffaa eeguu. Lamaffaan kunuunsu. Sadaffaan tottolchu. Eeguu, kunuunsu, tottolchu. Seera uumamaa lamaa 15 irratti arganna sagan. Waa'ee qajeelfamaati kun. Seera uumamaa lamaa 15 irratti arganna. Itti fayyadama yookaan usage immoo garanaan ilaalla. Tokkoffaan itti fayyadamisaa kan nyaataaf ta'u. Kan nyaataaf ta'u. Ani lammaffaan kan eegumsa qofaaf ta'u. Kan nyaataaf ta'u jira, kan eegumsa qofaaf ta'u jira. Amma gaa qabeenya uumamaa uumee utuu hin uumamin dura boqonnaa tokko lama yeroo inni itti haala mijeessaa jirudha Waaqayyo. Ni waa'ee uumamuu keenyaayyuu ganatti yaadama. Nami hin dhufne garuu warqeen dhufeera. Ameen ameen. Nami warqee kana kaatu ganaa dhufa, warqeen garuu dhufeera. Biqiloonni dhufaniiru nami nyaatu ganaa dhufa. Lafi qophaa'eera nami irra deemu garuu ganaa dhufa. Waaqayyo immoo gaafa lafa ilaalu miilla namaa ilaala. Ameen ameen. Yoo dhufe akkamitti namni koo asirra deemuu danda'a kan jedhu miilla akkamii yoo uume lafa kanaachi waliin ta'uu danda'a kan jedhu dizaayin gochaa. Ameen ameen. Haala mijeessuun Waaqayyo seera uumamaa qabeenya uumamaa nuu kennuu isaa irratti mirkanaa. Ameen. Fe haleluuyaa. Jecha godha galateeffatanii Waaqayyo. Qabeenya qabaachuun keenya kan mirkanaa'e utuu hin dhufin dursee waan itti fayyadamu yaadee utuu namni tokko iyyuu hin jiraatiin bishaan akka dhugnu beekee dhaaba Eden keessaa bishaan burqituu gurguddaa 4 dhangalaase akka nyaata biqiltoonni barbaachisan immoo waan beekuuf muka jisaa ciramuu qopheessee oksijiinii amma jennu kana qilleensa kana qopheessee qophaa'aatti dhufne. Ameen ameen. Ameen. Qophaa'aatti nu fidee haala mijeessee yeroo baay'ee kan hin dubbadhu mijataatti dhufne malee nuni mari'annee waa'ee lafa kanaayyuu hin beeknu ture. Qopheessee nu fide. Ameen ameen. Gaafa qopheesse uume waan itti fayyadamnu kana qabeenya uumamaa kana lafa kaa'u amma gaa'e Waaqayyo abbaan kottaa nama nuumna. Atam waan inni itti fayyadamu hundumaaf hin darbini baajanni ta'ee namni dhiyeessiin qophaa'e namni yoo dhufan nyaachuu hin danda'u miti jiraachuu hin danda'u miti waan rakkatanii qaban ijoolleen koo kottaa gaa hin finnaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Qabeenya hin qabnu utuu hin jedhin utuu hin dhufin iyyuu qabeenyi dhufeera. Ameen. Nuura kanatti amanta. Ameen. Akka qabeenya qabu natti agarsiisi jennee kadhachuudha malee utuu hin dhufin iyyuu dhufeera. Ameen. Mee qaamna jedha dubbatame? Qaamna. Kottaa gaa nama nuumna. Nama ka'ee uumee gaafa fidu amma gaa waan itti fayyadamtan kana hundumaa isinii uumeera. Maqaa isaa immoo isin itti fayyadama waan ta'eef addaan kottu ani maqaa waamee sitti hin laadhu. Maqaa ofii yaadatu itti moggaafatta. Maaliif sitti yeroo hundaa bira jiraata? Hankeedha. Hanganatti tolu uumee ka'ee maqaaf nu barbaade. Haleluuyaa. Hojjetee fixee maqaaf
nu carraanuu laata. Kana jechuun sirkattiin qabu kan keerechuusa. Qabeenya akkati moggaafatteedha. Haleluuyaa. Amma barsiisuma ta'uu itti yaadaneema. Waaqayyo carraaf mirga guutuu kan nu laate uumee ka'ee maqaaf nu dhiise. Kanaaf horii yaanii gaafa dhufan ati waaman si waamu akka maqaa keef ta'utti akka afaan keef ta'utti waaman gaafa waan nuti gaafa akkasii tokko eegee gochaa dhuftu ishee kanaan saawwa si ta'eera taanaan itti moggaafadhu saawwa dorrisiisutti kaan. Wanti nama dhiitu tokko immoo dhufte akkasuma laale harree haa taatu kun nama dhiitti waan ta'e harree ani diddu isheenis immoo duutuu gaafa jalqabnu kun immoo saree haa taatu hammaarree hin geessu. Akka humna isaatiitti itti lalaxxafeefiti maqaatti naqeefiti waa inni maqaatti moggaase kun maqaa ta'eef kana jechuun situtti fayyadama kan keedha waan maqaa isaan beeknetti rakkattu. Ameen ameen. Qabeenya keedha waan ta'eef itti fayyadame deetu qabeenya fuudhee kan namaa godhu. Kana amma ammaatti gaariidha. Waaqayyo akkas ilaalee qabeenya ilaalee waan uume kana ilaalee namootatti kennee namoonni qabeenyaa keessatti argaman 2.3 kufaatii namaaf dhiibbaa qabeenya uumamaa. Tokko soddomii tokko irratti gaariidha jedheedha. Ammas gaariidha jedheedha. Ammas si'a sadii gaariidha jedheedha. Amma nama dhufee amma nami gaafa dhufu hamma boqonnaa tokko lamaatti gaarii ma ture gaafa nami as dhufu rakkinni dhufu jalqabe. Nami gaafa uumamu amala isaa fidatee dhufe gaa. Amma gaa uumama jeeqamu jalqabuuf jedha. Nagaatu jiraatanii gaariidhatu waaqayyo jedhuutu manni gaariidhadhu madu waan tokko duwwaa gaarii mitiidha. Isa boodatti deebina. Amman dubbadhu. Waan tokko duwwaa gaarii mitiidha. Gaafa nami dhufe kaasee garuu uumamni jeeqamu jalqabe. Kufaatiin addaam seera boqonnaa 3 yommuu laaltanii kufaatii jireenya afuuraa sanni fidee dhiibbaa jireenya afuuraa san duwwaatu hin ta'in dhiibbaa qabeenya uumamaa irratti dhufetu jira. Hamma ammaatti carraa arganne nami kufuu isaatiin uumamni biyya lafaa rakkatee raasee yaadnee hin beekne. Kufaatiin cubbuutti addaan dhufe waan kufanii biqiloota rakkiseera, lafa rakkiseera, qabeenya uumamaa rakkiseera. Waa'ee jireenya afuuraa duwwaa miti biyya rakkatee, addunyaa rakkatee, biqilaa lafaa rakkatee, qabeenya uumamaa rakkate. Mee al tokko jigeessoo ilaala. Uumamuu keetiin qabeenya uumamaa rakkifte moo hin fayyaddeedha? Ati jiraachuu keetiin jedha. Qabeenyi uumamaa hin fayyadame moo miidhameedhaani? Boodatti dhufna akkatti biyyi bade akkatti jalqaba qabeenyi uumamaa rakkate. Nami uumamaan rakkiftuudha gam. Amma gaa dubbii dhufe. Rakkiftuu dhufe gam. Yeroo nami hin dhufin jaldeessi waan goone. Nu dura uumaman beeka. Waraabatti isheen jibbinu isheen itti wal abaarus waan tokko iyyuu hin goone. Waan tokko iyyuu hin goone. Garuu gaafuma nami dhufume yaa inni dhufe garakkin. Hin dhufe gaa. Kanaaf kufaatii namaaf dhiibbaa qabeenyaa uumamaa irratti ta'ee wal duukaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf utuu namni uumamin haalli uumamaa gaarii ture. Yeroo boqonnaa tokko lamaa gaarii ture. Boqonnaa 3 kaasee garuu jireenyi jeeqamuu jalqabe. Mee dhiibbaa maaliitu ta'e isa jedhu qabanna. Dhiibbaa maaliitu ta'e? Dhiibbaa maaliitu ta'e? Inni tokkoffaan dhiibbaa biqiloota irratti ta'e. The impact is upon plants. Dhiibbaa warra biqiltoota irratti ta'e. Inni kun immoo mancaatii bosonaa yookaan deforestation jenna. Amma gaa dhufneedha. Qabeenya waaqayyoo jalqaba qajeelfama laateera. Maal kan jedhu? Eegaa kunuunsaa tottolcha. Warri kunuunsaa yaadamanii kunuunsuu yaadamanii funuunsuu itti deebi'an. Eeguudhaaf itti laannaan isa eegu jennaan isa eedu jedhe. Isa eedu jedhe. Hin balleessu. Kana jalqaba dhiibbaan gaggeeffame biqiloota irratti jalqabe. Attamitti. Addaa miti waan
Kutaa kan jolle nyaata hundumaa isinii bareechee waan rakkatanii qabdanii kan hundumaa eegartu miti eeyyee nagarra. Kuno asin Romani ejensa asin Arbu Waini asin guutaa jiramini kana hundumaa nyaadha. Garuu laasha gidduu kanatti hin bu'ina. Inni immoo maali qajeelfamaan itti fayyadamaa keessatti kan eegamu duwwaa malee kan itti bu'amni jira inni se walii galee dabatan. Baay'een itti fayyadamu sakaanii garuu eegumsa duwwaaf kan oolu jira inni. Garuu immoo canaatti fayyadamuu kan qabantu immoo baay'eedha kan dhawame tokkittiidha. Amma ganaan immoo bara hundumaa keessa naan ga'uu jaallata. Egaa kanaan namoonni keenya lafa tuulanii ka'anii kan haamamu uummatu. Kanaan qabeenyaatu qabanii qabu nuyi. Hin jalqabee gaafurichi. Egaa nuun ga'u kan jedhurraa ka'anii egaa boofu sigaa dubbii qabdi maaliif isheenii sigaa seexanni jechi waaqachi wal loltee itti dhuftee dubbii kaafteetti. Kana yoo kuntanii nyaata waan tokko rakkinaan qaboodee akka isaan amanu danda'anitti mimmijeessee dhiyeessera. Seexanni ammoo mimmijeessuu jaallata babbareechee dhiyeessera. Dhugumayyuu maal gochinu dhoowwan hundumaa nu iyyanii maal nu dhoowwaa jedhanii akka waan beela'anii miti utuu nyaatanii buufanii beekaa tokkitti kana. Gaafa isaan mukicha kutanii ayyaanni waaqayyo irraa sokkee lafa jiranii hin na'anii qullaa ta'anii kan yeroo hundumaa beekamaadha. Olli gadi faffagaatanii babbaqatanii muka jala babbadan daggala jala babbadan. Achi immoo qullaadha waan ta'aniif jalqaba ija kutan itti aansanii baala kutan. Baalli maaliif fayyada? Akka qullaa hin taaneef ittiin ofii isaanii golgachuuf akka uffataatti fayyadaman. Biqilaan rakkate biqilaan bara sana biqiltoonni rakkatan takka ija isaa cite itti aanee baala isaa cabe. Har'a immoo biqiloota naannoo jirru saaddaa bifaman kaanii darban namu kamiyyuu gaafa deemu awwaana irraa rukufachuuf hin cabsaa, irra taa'uuf hin cabsaa, qoraaniif hin cabsaa, maaluuf hin cabsaa, hin cabsaa. Gaala ijoollee cabsa. Namni ijoollee mukis du'a. Sirriimu garu. Gaafa sana jalqabe silaa oduun yararanii dhuga jalatti dhuga duuteetti waan ta'eef baala cabsiti. Kanaan namni keenya gaafa du'eera nana kaabintii yookiin muka waan ta'e cabsa. Gaafa sana jalqabee deforestation biyya keenya irratti uumame nama hundumtuu harka isaa kajeelama muka cabsu tuun cabsetti tola jechuudha. Muka caccabsaa dhufanii muka caccabsaa argine muka caccabsaatti humne waaqayyo garuu maalee eegaa kunuunsa. Kanaaf dhufuu keenyaan laftiif mukti rakkatan jechuudha. Ija kutuu baala kutuu tokkumatti qabannaa. Kun immoo kutuudha waan ta'eef waaqarraa nama kutuu. Kun immoo ammas kutuudha waan ta'eef bofarraa miila kutuu. Kun immoo kutuudha waan ta'eef bineensarraa morma kutuu. Kun hundumtuu hiika qaba. Kutuu afurtu ta'e amma gaafas. Aan tokko kutanii kutuu afurtu ta'e. Akkamitti mukarraa ija kutuu baala kutuu. Namaa waaqa moo gargar kutuu. Kanaaf rileeshinii waaqa wajjin qaban maal ta'a yeroo sana hojjete moo hojjete. Yeroo muka citee kaasee itti dubbateera waaqayyo gaafa muka kana kutuu kaasee wal arginaa deema. Mukittiin hin citee waaqaaf namni gargar cite. Muka kutuu baala kutuu waaqarraa nama kutuu bofarraa miila kutuu bofi immoo jalqaba maal ta'e miilaan deemee dhufu. Ammoo yeroo sanaa jalqabee miilli irraa shalchal karaa lafa. Kutuun kutuu fida. Bineensarra morma kutuun immoo inni gaafa isaan baala caccabsatanii waan jiran dhaban waaqayyo dhufee ilaalee eessa jirtu ijoollee namni dubbatu jiru. Maal eessa jiru namni dubbatu jiru. Maaliif kutuu namni waaqarraa dhiitanii. Addaan du'aan isaa gamaan dhokatee aanoo sodaatee dhokadhaa jira. Maal sanni itti bu'ee itti buute qaba. Kunoo kanaan nama gatta. Gaafa waan godhamu dhibamu bineensota keessaa yookiin beellada horii manaa ta'u waan tokko bineensi tokko waan ta'e tokko qalamee mormi cite jechuudha. Kanaaf bineensarra yookiin beellada nama mormi citu. Sammuu gogaa isaarraa baasee fidee maal godhe intuwis leezerii barbaache bineensi cite. Ammas qullaa akka hin taaneef muki cite. Waaqamne immoo gargar cite. Kanaaf uumama jalqaba waaqayyoo kunuunsuu jedhe keessatti kutuu baay'atee kutuu walqixa kutuu ammas kutuu mate. Walitti bu'aa fura kutuu kee waaqonni waa baasuu jedhanii. Muka kunnee waaqarraas wal kunnee ammas wal kutaa jirra waaqonni waa oolchu. Waan kutuu bara sana jalqabe. Kutuu mate. Kanaan namni irra wal kutaa moo inni billaan dadhabee afaanii wal kutu. Laaje kana
Har'a jalqabe harkaan kutee dhabee afaaniin kutaa jira. Irraa siqee nagaan immoo irraa siqee kutaa. Walumaa kutanii. Mamma walitti bu'aa ol kutuun kun haafuudha nama sun. Nuyi qabeenyaadha gaanii. Kanaaf gaafa namni mukicha kutuu jalqabee uumamarratti rakkina dhufe fayyaa nagaa uumamni jeeqame madaalliin uumamaa gadhiifame. Mukoonni hin miidhaman natural resoursiin hin gaddi. Egaa dhiibbaan biqiloota irratti ta'e dhufe kutuudhaan xumurree isa lammaffaa dhiibbaa bineensota irratti dhufe ammaan irra deebi'aa dhiibbaa bineensota irratti dhufe isa jedhu qabattu. Impacts upon animals warra bineensota manaa yookiin beelladoota warra jennuu fi warra bakkeetti galan irrattis yeroo sanaa kaasee rakkinni dhufe. Inni kun immoo inni dhiiga dhangalaasu mardarar bloodshed dhiiga dhangalaasutu dhufe. Inni kun immoo inni saatii mamuki sun citee namni garaagaraa citee waaqaajiin garaagaraa ka'ee jalqabee kan waan tokko dhiigi dhangala'ee hin beekne maqaa jarri suni qullaa ta'aniif waan ta'e qalameera inni maaliif waa qalame malee gogaan irraa baasamee leezeriin hojjetamu sun hin jiru waan ta'eef. Raafi namoonni yeroo namoota leezerii uffatan itti bu'uu barbaadanii akkasittiin jedhu uffata warra abbommii cabseeti kunee. Na dhugaa ta'e uffata warra abbommii cabseeti maaliif jalqaba namni kan inni uffate leezerii ingiliffaa isaarraa kitaaba ingiliffaa isaarraa leezer jedha isa kanarraa immoo qodaa yookiin gogaa qodaa nama rifasa gogaa jedhani abbaa gammachiisii kennu. Kanaaf uffata argina qabu garuu warra jalqaba jara keenya tapha miidhagse uffate achirraa dhufe jechuudha. Kanaaf gaarummaa fi nufnee waaqayyoon haa gargaaru jechuu kooti. Dhiiga dhangala'e yeroo jalqabaatiif isaanitti uwwisuudhaaf jecha dhiigni dhangala'eera. Dhiigni immoo dhiiga waamaa. Isaanitti waan dhiigni dhangala'e irraa qalame kana uffatanii obboleessa isaanitti dhiiga geggeesse. Dhiigni immoo dhiiga waama Hosiyaa boqonnaa lakkoofsa 2 yommuu dubbistanii dhiiga dhangala'uun dhiiga dhangala'uutti dabala mitiire jedha. Laala jalqaba maqaa cubburraa kan ka'e horii qalamee dhiige. Dhiigni immoo dhiiga waamaa obboleessa du'ee dhiige dhufee Yesuustu dhiige hamma Yesuus bira ga'utti kan fide yeroo mukattiin cittee jalqabee hamma Yesuusitti fuudhee dhiigni dhiiga waama. Har'as lafi keenya qabeenyi keenya kan badee jaallatan jibbitan dhiigatu lafarra jira. Kanaaf barumsa malaallu kun barumsa yakka keenyaaf lubbuu keenya nutti agarsiisudha. Dhugaadhu. Mardarariin yookiin dhiiga dhangalaasuun ajjeesuun kan jalqabame naannoo dhaaba Eden sanattidha. Taanee bineensarraa namatti dhufee jalqaba kan yeroo jalqabaaf du'e Qaayinii Abeeliyyuu miti. Horii wayii keessaa tokko du'e. Bosonni haa ta'u hoolaa haa ta'u garuu haa du'eera leezerii kan qabu du'e. Leezerii qabaachuu qabu abbaan sun. Wanti sun leezerii kan qabu du'e. Dhiigi dhangala'eera moo dhangala'e? Dhiigi immoo dhiiga waamaadha. Kun formulaa waaqayyooti. Dhiiga waama. Bloodshed calls bloodshed. Dhiigi gaafa dhufu immoo dhaabachuu leecituu dide. Namni wal fixaa gaafa dhufu gooftaa Yesuus waan godhamee of dhufee dhiiga laata. Isa booda nurraa dhaabate amma jiru. Kanaaf waan tokkoon isinitti hima isa booda itti isin deebisa. Har'a qabeenyi uumamaa dhiiga dhangalaasurraa kan ka'e dhiigi dhangala'uu waame magaalaa keenya keessatti environmentii keenya keessatti lafti dhiigaa qaba waan ta'eef lafti dhiiga qabu immoo gaddeera. Maal jedhe Waaqayyoo lafa afaan banee dhiiga obboleessa kee akka dhugu goote kanarraan si ari'aadhe Waaqayyo Qaayinii siin ari'a ganaa agarta. Meerra obboleessi keenna natu eegaa qabeenya balleessitee akkasittaa eeshi ani boga lafarraan argaa jira. Lafa natti maa jira kunoo dhiigan argaa jira dhiiga kana immoo ragaa tokko barbaadu dhiigaa jinaa sa'uu nan danda'a maaliif dhiigi lubbuu qabu. Ameen ameen. Kanaaf jedhe lafa natti dhiiga dhangalaafturraa siin ari'adhaa lafti immoo midhaan siif hin baasu hin rakkatta hin qottaa baala waraantee si biqishaa kallattiidhaan
waggaa 20 dura biyya keenya keessatti waggaa 5 dura dhiiga akkaataa adda addaan dhangala'aa ture. Ammas dhangala'aa jira. Lafa midhaan dhoowwate deemuu iyyina. Madaabaraa inni iyyina. Baay'ee wayi tombolii keenya kan madaabaraa fiti. Dhugaatu. Bara sana maqaa lafti nu didee dhiiga maqaa dhuguuf didee namni immoo madaabaraatti fidee isaanuu didaaraa yoo baasee iyyuu qoraacha keenya daakuu dadhabe midhaan madaabarichaa hin gogeenne. Kana dhaloonni waan hojjete akeeldaamaa ta'etu qabeenya balleessee qabeenya dhibee jechaadha. Mee tarii akka daataa garaagaraatti abboorshiniin hamma iyya margatutti kan gaggeeffamu. Tarii namni wal fixuun isaa akkasii duwwaa miti akkaataa adda addaatti namni uumama balleessaa jira. Namni uumamirraa akkata. Waa'een naannoo faaluu akka jirti ta'e diraamaa keessatti ka'eera. Waa'een dhiiga dhangalaasuu itti fufee bokkaa yeroo isaatti nuu dhufuu dide uumami jeeqame uumama rifate. Mee walitti ba'u uumami rifate meedhaame. Qabeenyi maqaa dhiigi dhangala'uu wal waamnaan qabeenyi rifate uumami rifate lafi nu dide muki nu dide amma baadiyyaate muki ija qabu hin qabu ulaa waaqaan cufan bokkaa yerootti dhufuu dide dhiigarra gangalachaa asfaaltii keenya dhiigarra kutame amma iddoo adda addaatti yeroo dhageessan taatan magaalaatti namni du'uun baay'atu keessaatii bokkaan lafee roobu hin beelaa biyyisu hin rakkatu. Har'a akkaataa adda addaatiin dhiigi dhangala'aa jira qabeenyi uumamaa badaa jira. Tarii barsiisaa Zalaaleen Dassaaleny barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitii gidduu keenya jiru jaarsa waldaa duraanii waldaa keenyaadha. Dhimma ogummaa wal qabatu dhimma dhiigii akka waliigalaatti balaan fidaa jiru yookiin akkamitti immoo kan dhaloota gidduutti hojjechaa jiru dhiigi dhangala'aa jiramoo dhangala'u yookiin immoo qabeenyi biyyaa badaa jiramoo badaan jiru environmentiin jeeqamaa jiramoo jeeqamaa hin jiru kan jedhu irratti gabaabsanii yaadannuudha. Mata duree cimaa ta'e kan isaan dubbataa jiranii idaa sinirra nurra naqaayiru idaa sinitti dabaluun dhufeenis. Idaa maaliif barri nuyi keessa jirru bara rakkisaa ulfaataadha. Barumsi amma barsiifamaa jiru kuni isa waaqayyotu nama hin uumin dura dhimma irraa qabu. Isa waaqayyotu nama hin uumin dura dhimma irraa qabu uume namaaf hin barbaachisa jedhee nuyi immoo akkamitti fayyadamaa jirra. Qabeenya qabaa dhabe mata dureen isaayyuu sirrii mala. Booddee sirraa'uu qabaan barumsi yoo nuu gale hin sirraa jaarsa waldaa keenyaaf. Yoo barumsichi nuu galeera ta'e hin sirraa waaqayyoof galannaa ta'u. Abeetii gara bal'ina waaqayyoo yoo obsa waaqayyoo akka nuyi itti qabeenya isaa mancaasnee nuuf obsee nu danda'u. Taaksii keessaa yoo birrii tokko nu deebisuu dide qabeenya koo ta'een taaksii nama oofu sana lola miti de. Waaqayyo garuu qabeenya isaa erga dhalannee jalqabnee abbootiin keenyas akaakayyuun keenyas akaakiliin keenyas mancaasaa waaqayyo garuu nu danda'ee nu jiraachisa galanni isaaf haa ta'u. Obsi isaa dinqii waan ta'eefidha. Waan baay'ee dubbadhu dhuguma wanti noo ishees ni jedhe erga carraa kana argadhee tarii akka hin dadhabne hundeessaa misitti haara galfatta. Daqiiqaa muraasa dubbadha. Qabeenya himameera akka baay'eetti akka dinqiitti himame waaqayyo jalqabaa utuu nama nuumiin dura waan nu barbaachisu waan nuumeef nu jiraachise yeroo achi dhufu dhabli namaa qabeenya lafatti argee annee waan dinqii yeroo waa'ee sanaa yaadu na ajaa'ibu tokkoon sinitti himu. Waaqayyo guyyaa jalqabaa waaqa uume lafa uume guyyaa taanutti kan uume sun uume guyyaa sadaffaatti biqiltuu naa biqilu jedhee maal jedhe takka jechootuma isaatiin uumee diriirsee amma kana jiraachisee sanyii biqilaan biqilu biqilee sanyii godhatee sanyiin isaa faca'ee deebi'ee biqilee itti fufaadhe inni gaafasuma fixee gale. Guyyaa ja'a hojjetee guyyaa ja'affaatti nama uume gaafa torbaffaa hin boqote namatti bakka fixeeran hojii isaa. Hojii torbee tokkoon hojjetee waggoota 60 hedduudhaafi nuyi amma ammaatti isa dandeenye itti fayyadamnee ilaala. Inuma fayyadamna isanni guyyaa muraasa sana keessatti lafa kaa'ee deeme jechuudha. Saayintistoonni biyya lafaarra jiran hundumtuu arraaborii qorannoo riisarchii maaloo inni isaan jedhan wanta haaraan ergasii uumame hin jiru. Waaqayyo takkaama fixee deeme isuma baranii fixuu dadhaban. Mee waaqayyo ulfina guddaa isaa kennaame. Amma tun kaanii waa qoratanii waa tokko arganne jedhanii waan haaraa miti misa waaqayyo guyyoota ja'a keessa jecha sagalee isaatiin kaa'ee deeme sanatu ayya namaatti mul'annee namni hin argine bira hin geenyee fi qorannoodhaan bira ga'anii to'atanii jechuudha qoratanii jechuudha.
Kan nama dhibu immoo nama uume kana uumama warra guyyaa shanuu uumaman irraa adda kan inni ittiin godhee poteenshaalii guddaa tokko nu keessa kaa'eera. Potenshaaliin sun immoo yeroo hundumaa dubbatama. Namni dandeettii isaatiin isa dhugaadha, dandeettii keessa hin jiru, keessa keenya jiru tokko hin beeknu sirriitti iyyuu waan nu keessa jiru hin beeknu nuyi. Amma safartee iddoo maashin tiruun kee jiru natti agarsiista? Iddoo tiruun kee jiru. Ofuu hin beeknu qabeenya waaqayyoo lafarra kaa'ee hunduma isaa dhiisaa jechuudha. Kanaafidha saayintistoonni qoratanii kan isaan yeroo tokko saayintistiin tokko akkas jedhe biyya Ingiliz keessatti yuunivarsiitii irraa qorateetu qabeenya uumamaa manca'ee badeera. Inni kunis qabeenya uumamaa bade kuni bioavailability orgaanikii wanta ta'e lafa keessaa dhumaa jira. Ikoosiistamiin wal sooruun siistamii keessaa dhumaa jira. Climate geddaramaa jira. Isa kana immoo waggaa 30 iddoo isaatti deebi'a jedheetu taa'ee yaalanii deebi'uu dide. Qorannoo gara biraa gaggeessee akkas jedhe. Bu'aan qorannoo isa ammaa kanaa qabeenyi uumamaa kan inni manca'e isa amma maqaa dhoofne kanatu badetu hin ta'in namatu waan balleesse qabadheetu amala sadii lafa kaa'e. Inni jalqabaa namni selfishiidha jedhe. Of jaallata. Nama of jaallatu. Kana jechuun maal jechuudha? Naaf haa ta'u. Ituma amma waa tokko walqixxee fudhadhaa gara isaatti saammachuu nama barbaadu jechuudha. Waa saammachuu selfish. Tokko jedhe. Inni lammaffaa greedy. Namoonni sassatoodha jedha. Isa kana macaafni qulqulluu keenyas baay'ee irra deebi'ee dubbata. Luqaas 12 lakkoofsa 15 irraa fudhatanii ilaaltanii sassata keessa dhiisaa jedha. Sassataadha jedhe namichi sunis qorataa biyya lafaadha. Sadaffaa irratti appaatiidha namni. Kana jechuun maal jechuudha? Keerlesiidha. Kan isaatiif malee kan namaatiif dhimma hin qabu. Utuu kan waan biraan yeroo inni badu yeroo inni dhangala'u dhimma qabu miti bira darba. Selflessiidha, keerlesiidha, keerfriidha. Dhimma isaa hin qabu waan biraatiif jedheetu. Isa silaa akka saayintistootaatti deebisnee hin hojjenne jedhee isa kana nuyi hin dandeenyu. Isa kana kan danda'u amantiidha. Waaqa namoonni waaqa isaaniitti yoo deebi'anii waldoonni dhaabbatoonni amantii yoo irratti hojjetanii of jaallachuu namaa kana sassata namaa kana sakaaniif dhimma dhabuu namaa kana dhibaa'ummaa namaa kana yoo jijjiiran malee hin geeddaramuu jedhe. Assaayimentii isaa isa fide gara waldaatti kennee dhiise. Ga'ee barsiisonni keenya amma bahaa jiran waldaan keenya bahaa jirtus isa kana. Dhugumayyuu saayinsii maal godhee selfishii nama keessaa baasa hin dadhabe. Maal godhee sassata nama keessaa baasa hin dadhabe. Akkasuma kana biyya Koongootti yeroo tokko namoonni yeroo qurxummii qabatanii ammaara nima bishaan keessaa fuudhu ishee xixinnoos ishee gurguddoos seeratti baase mootummaan hin dadhabe. Seeraan deebi'uu dide namni dhiis xarageema bishaan keessaa ishee xixinnoos isheen ga'iinis fudhatee gale. Waldaatti hojii isaa laatte. Waldaan seera baaste. Maal jettee qurxummii yeroo galaana keessaa qabattanii yoonni barroo harka keessanii gadi ta'e galaanatti deebisaa jette. Namoonni biyya sanaa qurxummii ammaadhaan yeroo fudhatan ishee xixinnoo funaananii harkatti safaranii galaanatti deebisutti kaa'e. Ahaa furmaan waldaa keessa amantii keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa amma mee gara wantoota amma jiranii qabatamaa amma jiranitti yeroo deebinu addunyaa keenya irraa dhugumaa namoonni amantii qabu jedhaman parsantii 84 ta'u jira qorannooni. Kana jechuun nama 10 keessaa namni 8 yoo xinnaate amantii qabu jechuudha. Kanaafidha kan isaan gara amantiitti. Waan amantii irraa dhaga'ee bahee hojii irra oolcha. Wanta diidaa dhaga'ee caala wanta amantii isaa keessatti dhaga'ee diida irra oolcha waan jedhaniif hojiin hundumtuu gara waldaa kiristaanaatti gara dhaabbata amantiitti deebi'aa jira jechuudha. Inni kanas ni kaasa jechuudha. Kana hundumaa keessaa wal qabatee maqaa qabeenya uumamaa Waaqayyo uumee kan Waaqayyooti. Waaqayyotu kan isaanuuf kenne. Nuyi qabeenya Waaqayyoo qabna. Nuyis kan Waaqayyooti. Ameen. 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 Lafti kan eenyuuti? Lafti kan eenyuuti? Kan qotee bulaati. Kan mootummaati. Kan kooti nan qabu. Kaartaa pilaanii qaba. Argitaniitu maqaatti moggaafannee ma jiraanna malee qabeenyi lafarra jiru mee faarfannaa 24 lakkoofsa tokko rosa jiru. Akkas jedha faarsaa 24 lakkoofsa tokko lafichi wanti laficha guutes hundinuu kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaati.
kun keessa deebii qabu. Qilleensa irra balali'u inni galaana keessa isatu uummateen jalqabu lafa isatu diriirfate nu yarra daarii sarara tokko hin taane faa walollaa walajjeesnaa maal jedha hundumti isaa qabeenyi kun anuu kan waaqayyooti qabeenya uumamaa inni nuyi jennu kun kan waaqayyooti mee waaqayyo abbaa qabeenyaa ta'e ulfina guddaa kennaafi. Haleluuyaa. Kanaafidha inni jalqaba isiniin jedhe waaqayyo obsaadha qabeenya isaa akka barbaanne goonee jiraachaa jirra. Qabeenya isaatiif dhimma hin qabnu yoon achii bade yoon achii gubate yoon achii caccabe yoon achii walajjeesse yoon wanti fedhe nutti dhaga'amu taanaan qabeenya waaqayyoo warra balleessaa jiran keessaadha jechuudha. Kanaaf amma qabeenyota jiran keessaa lafa maqaan dheeraa lafti keenya dhuguma karaa argamaa ooluun kan hin argamaan oollee akka sila obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Teklu kaasu kan dhiigni irratti dhangala'aa oolu safara qabu lakkoofsa qabu keessumaa walajjeesuu keessumaa ulfa ofirraa baasuu daataawwan baay'ee nama sodaachisantu jiru. Daa'imman keenya daa'imman guddachuu danda'an dura balleessine cubbuu jalqabaa irratti cubbuu garbiraa daballee daa'imman ulfa meeqa ofirraa baasanii shamarran. Daataan isaa kun asuma biiroo naannoo kana jiran jiru. Beekna namoota odeeffannoo qabu qabna qorannoon jira amma isaas baasnee naasuuf. Kanaaf addunyaan keenya qabeenya waaqayyotti kenne kana eeguu dadhabuudhaan waan badaa jirtuuf waldaan kiristaanaas callumattee dangashfattee dura darbuu danda'a jirti taanaan itti fufna taanaan badneerra jechuudha. Inni jalqaba. Inni garbaraan amma kosii karaadhaa xaragaa akkas godhaa akka sana godhaa kun waan salphaadha. Beekna ituma beennuyyuu hin goonu. Hin goonu qabeenya nutti kenname eegaa jirru. Inni isin jechuu barbaade garbaraan al tokko qabeenyi kana abaluu qabeenya qaba. Warri kiristaanaa qabeenya hin qaban. Nuyi nan harka waan muraasa jira. Innaa to'atu innaa eegu jechuu miti. Waaqayyo lafti kun erga kan isaa ta'e inni obbo baluu harka jirus inni adde baluu harka jirus qabeenya waaqayyooti erga ta'e namichi iyyuu qabeenya waaqayyooti erga ta'e inni kun maal nu barsiisa jaalala hundumti keenya qabaannee waliif wajjin jiraachuu nu barsiisa jechuudha. Ameen. Inta amiti inni kun isa kana fudhachuun dirqamadha. Rakkoo keenya isinitti yoon fudhadhee mana koo kaawwadhe malee yoon akkaawuntii koorraa qabaadhe malee qabeenya miti jennee yaannanaa taanaan keerlesiisa sila jechaa oolle kan sakaanii nan gashuu nan dhibu. Ani yoon nyaadhee bulee ani yoon dhugee bulee nan gashuu nan dhibuu fakkaata jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu wantoota amma jenne kana bishaan qabeenya uumamaati. Bishaan faalamee badaa jira. Waama salphaa diraamaa irra sila argitaniittu. Namni itti fincaa, namni itti bobbaatu, namni harreen itti fincoofte daa ture miti qabeenya uumamaa balleessaa oolle jechuudha. Nan galchuun inni kun keessaa cabuu qaba. Inni garbiraan ani dubbachuu barbaadu wantoonni baay'een bara kana akka itti dubbatanis nama rakkisa. Siyaasa wajjin walitti. Wantoota baay'ee siyaasa wajjin walitti. Leave alone nu gasheessas. Sakana sirriitti bara wanti nu gashine lafa kanarraa jiru. Lafti kun kan waaqayyooti taanaan wanti lafa kanarra jiru kan waaqayyoo taanaan nu galcha. Innan siniin himuu barbaade garuu wantoota uumaa qabeenya uumamaa ta'anii lafarra jiran hundumaa keessatti gahee taphachuu qabu. Ani baay'ee of jibbaan jira. Dur barsiisummaa baay'ee jaalladha. Barsiisonni warra kaan ammas inuma jaallatu dheeyyaadha. Baay'een of jibbaamu fakkeenyaaf. An qabeenya waaqayyooti barataan qabeenya waaqayyooti inni sun qabeenya waaqayyooti seexanni garuu waan guddaa nu jalaa da'aa jirti. Barsiisaan dareetti nu barsiisa fudhannee galla qormaata isaarra yeroo dhannu sadabtara keenya irra jiru hin jiroonne dhabna. Soba dhugaa jedhe yoo soba ta'e dhugaa inni isa dhugaa ta'e soba inni wal jala dabarsa. Sammuun keenya hatameera qabeenyi waaqayyoo booji'ameera. Warri biyya alaa qabeenya kana sirriitti waan itti fayyadamaa jiranii fi nurra jijjiirama guddaa qabu. Nurra jijjiirama guddaa qabu. Waa barreessanii nutti ergu sasaan barreessan dubbisnee dabtara keenya irraa fuunee qormaata irratti barreessuu dadhabnaa miidhamaa jirra. Inni kun adoochaadha. Qabeenya waaqayyoo nu kenne itti fayyadamaa akka hin jirre agarsiisa. Namni baay'een dabtara isaan jaallatu, namni baay'een hojii jaallatu, namni baay'een garuu eebba jaallata waldaa dhufe. Eebbichi garuu nurratti hojjetu. Kanaaf adaraa kan isiniin jedhu namicha tokkotu akkas godhe margee fiitu muuzii qaba. Taa'ee nyaata. Mee isa sana kutii fide kutanii fiduuf hin nyaata kuncisee. Taa'ee nyaata immoo namoonni isaaf hojjetan waan jiraniif. Mee fidi beenni sun bishaateera. Taa'ee nyaata kuncisee hin nyaata. Dhumarratti namni tokko mee namicha kanan gorsadhee dhufe. Taa'ee ilaaleetu namichi inuma nyaata taa'ee. Maalati qabeenya kee kana maaf akkasitti nyaattee balleessitaa innaan mee maal godhu jedhe. Akka goote qabeenya kana
walitti qabiitii gurguriyee eeshide gurgurreeyoo gurgurteetu biizinasii kan biraatti banataa eeshi biizinasii kan biraatti banadheeyoo ijoollee keetiif dhaabbata gurguddaa bantaa eeshi ijoollee kootiif dhaabbata gurguddaa baneeyoo damee itti baay'istee investerii guddaa taataa eeshi investerii guddaa ta'eeyoo nan teessee nyaatta kaa'e maal amma maaliin gochaa jira taa'ee nyaachaa jira Prosesii sana keessa galuun barbaadu baay'ee keenya. Prosesiin sun garuu bu'aa baay'ee qaba. Ammas taa'ee nyaachaa jira. Inni itti dhuman dhumni isaa taa'anii nyaachuudha miti jedhe namichi. Please mee Waaqayyotti haa deebinu. Sammuu keenya haa banannu. Qabeenya Waaqayyo nutti kenne haa kunuunsinu. Qabeenya jechuun obboleettii, lafa, qilleensa, bishaan, uumama hundumaati. Kun amantii guddaadha baay'ee. Waaqayyo namoota nu barsiisan haa eebbisu. Ela kun nu jalaa dhokataadha kana dura. Kiristaanni biyyi keenya waaqarra hin. Abeet. Lafarra jiraannu kaasoo qaba biyya keessatti. Amma immoo keessa baanee qomoo hin qabnu jechuutti kaaneera. Akka qomoo isaatti jedha. Sababni Waaqayyo akka qomoo keessanitti waloraa baay'eedhaa eebbifamaa jedhanii baay'ee keessa ba'aa jiru. Zareen ni mechuutti kaadana. Waaqayyo nutti araaramu. Barumsoota dogoggora akkasii hin keessumsiisina. Biyyi keenya waaqarra dhuguma waaqarra. Laftis kanuma Waaqayyooti kan keenya. Mana nga lafarraa waaqarra kan qoodatan. Waay! Aha! Keessummaadha. Sirriidha keessummaadhaan deemta gaafa deemtummaa. Qoostee deemtaa lafa qabeenya Waaqayyo irratti qoostee deemta. Gaafa yeroo isaa qabu Waaqayyo dachaafatee fudhata lafa isaa rakkoo qabu. Garuu qoosnee hin deemnu. Amantii dogoggoraa hin qabaatina. Waaqayyoon sirriitti jaalladhaa. Namoota Waaqayyoon nu kenne sirriitti jaalladhaa. Tajaajila Waaqayyoof abboomamaa yeroo baay'ee waan yaadu qaba. Waldaatti nama kiisiin itti hir'atu, jireenyi itti rakkatutu baay'ata jedhama. Ta'uus hin qabu ture. Haa ta'u iyyuu taa'ee immoo waa yaada. Amma tuqee Waaqayyoo immoo badhaadhina kana nutti gagadhiisee horanne immoo yaadee sokkina. Maaf sokkina? Baay'een namni inni hojii qabu gargar waan dhufu yoo ta'e baay'een waama nasaamtanis tusiniin jedhu kurnoon laannu Waaqayyoof. Mi'a dhugabumsa nama tokko isinitti mee isa kana bitu. Fiteera. Obboleettii tokkotu as waldaa kanatti waan ta'eef laaboraatoorii hojjetti yuunivarsiitii Wallaggaarraa. Barumsa kennaniif hojjettu barumsa fitte. Gaafa yeroo darbe waldaa kanatti konferensii waldaa kun qopheessitu birrii waldaadhaaf fi ijaarsa waldaaf waadaa galaa jedhamnaan birrii guddaa tokko waadaa galte. Namoonni gaafatan maalati birrii kana miindaa keetii olii miindaa keetii olii akkamitti waadaa galtaa isaa fiddee kaffaltaanaan uqubii galee kaffalaa jette. Eengadda torbee darbe laaboraatoorii hojjetti achumaan guddachuutu qabdu barumsa ishee fixee guddinni ishee gara barsiisummaa lekcheerarummaatti ta'e. Inni yoomtee gaamma ishee miindaa isheetii ol uqubii funaanteetu hiriyoota ishee irraa uqubii funaantee fiddee waldaaf gashite. Namni akkasii jira baay'ee. Inni kaanoo sasila kuma tokko hin qabne gaafa Waaqayyo kuma 10 itti kennu kumni 9 san ga'u. Isa sila kuma 2 hin qabne gaafa Waaqayyo kuma 20 itti kennu kumni 8 san ga'u. Sassataa. Kanaaf namichi warra amantii qaban waan kana dhuunfaa furanii. Namni of jaallataadha. Namni ofiif duwwaadha. Ofiif tooti baay'ata. Namni isa kaaniif dhimma hin qabu. Adaraa keessatti. Qabeenya qabaa dhabe kana qabaatti godha. Waaqayyo bara sana uumee bara baraan akka wanti kun nu jiraachisuuf nu yeroo malee balleessaa jira. Abaarsa biyya keenyaaf biyya alaa. Biyyi alaa abbootiif haadhotatu ijoollee isaaniif qabeenya lafa kaa'ee darba. Biyyi keenya garuu abbootiif haadhotatu ijoollee miindaa 2,300 nyaattu kajeela taa'ee. Abaarsi amma nama hin jiru. Silaa nuyi kan hojjennu dhaloota dheeraadhaaf dhaloota waggaa 10, 20, 30 waggaa 100 boodaaf jennee ta'uu qaba ture. Please Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo nu gargaara. Nama kolcha. Qabeenya uumamaa lolaa jiru.
Nabarri an beeka hojii koo lolaa man jiran eegin dhufee waan hin jeeqe qaban ni jedhu. Biyya lafaa kana waan hin rakkise qaba. Maal namame? Bakkee kana gaafa deemtan bishaan isaa Haayilaandii keessa dhunnaa fincaanii isaa Haayilaandii keessa jira. Maafa godhatte? Sirrii naannoo konkolaachistoota eeriyaa kana name bishaanis Haayilaandii keessa dhunnaa fincaanis Haayilaandii keessa jira. Hin danda'a Haayilaandii kun kan bishaanis baatee fincaanis baatee hin danda'a. Itti cimu. Itti cimu. Gommaan konkolaataa immoo shindibeetii ariifataa ta'e. Shindibeetii ariifataa nama ariifatututti. Kormaa saree fi boolonni badaa waliin caalu malee yaadu. Jechuun salaamtaa harkaan laatu isaan kottee laallatu. Sirriima sirriima. Galgala biiftuu gad deebitee immoo namni dafee karaarraa galaa nama kosii baatee jala nama eeggatu laalla. Eedee fiigee dhufee eeyooti immoo gatta. Yommuu qabeenya uumamaa lollu uumamni immoo deebi'ee lola. Kanaafan neechar diffandi kan jedheef kanaaf. Neechar diffandi yookiin immoo ofirraa qolachuu uumama kanatu ofirraa qolata. Qabeenya uumamaa naannoo kanatu ofirraa qolata. Ofirraa qolachuu uumamaa jedhaati tokko jedhaati ofirraa qolachuu lafa nami lafa mancaafnaan dhumarratti lafi immoo nama nyaatti sirriima amma nuti lafa mancaasa inni kaaniin qotaa inni kaan kun irratti waan hin taane facaasaa akka barbaade godha dhumarratti immoo inni immoo walumarratti waan hin taane hojjetu kana kuka nani gaafa du'e sana jechuun inni jireenyi keenya jireenya bara baraan nuti beekamaa garuu jalqabaa akkam godha ofii keenya ammoo addana fuunee malee namaa iddoo malafaatti geessu lafa lollaan lafis nu dhabe kanaaf maal jedhe lafa irratti dhiiga dhangalaafte kana midhaan siin baasu dhumarratti immoo lafichatti deebite awwaalan ta'e maaliif lafa gadde hin jenne sagalee sana irratti seroo maa boqonnaa see dubbisaa lafa aarsiteette miti uumamni siin taadara miti baala waraantee si biqishaa qoraattii si biqishaa attaaki si godhaa si lolaa productivitiin argattu hin qotta malee hin argattu kana keessa immoo biyyoodhaan dhufte kanatti immoo deebitaan maaliif lafti aareera lafa afaan banee akka dhiiga dhugu goote kana keessatti immoo dhuftee immoo awwaalamtaa isumaayyuu immoo midhaan siin baasu waaqayyoon haa oolchu amma gaa lafa dhiigaa kanarra teenyee deemnee lallabnee utaallee waaqoon eebbisa yoo jenne soba qabeenya balleessaa lafti nu ari'atee nu lolaa jira lafaachi wal lolaa jira fakkii tokko irraa ilaaltan inni mukarraa yaabee muka muraa jira leenci immoo dhufe jala gal asii immoo bishaantu jira fakkii jechuun ilaaluu dandeessu miidiyaa adda addaarraa naachi immoo meenatti kottu kaadhaa acholiita ta'a bofi immoo irra deemteetti dhufte maaliif maamana keenya jiiddaan lafatti nuti goruu dhabe amma uumamatu dhalootatti achas deebi kanaaf nu lolaa jira aduun isaa nu lolaa jira qilleensi isaa nu lolaa jira takka ol fuudhee nu urgufa takka immoo kun bulluqa nutti gadhiisa takka immoo ishee nyaannee gara keenya keessan teessu nutti qaali isaanis nyaata keessan gadi qaban jala faayidhaa anis si loluudha ati naan lolidha kanaaf ofirraa qolachuu lafaa earth different ofirraa qolachuu bishaanii immoo maaltu ta'e dhaabee keessa bishaan afurtu jira gaafa isaan mukicha kutanii bishaanonnis gaddaniiru kanarraa kan ka'e boqonnaa sadaffaa keessatti dhaabee keessa bishaanni dhagaaniiru akka isaan waan hin taane hojjetan qaba kanaaf dhufee boqonnaa torba irratti immoo bishaan lafa balleessee nama lafarraa xaragee nama 8 duwwaa misi bishaan ijaa baatee nama jaalin ba'an bishaan dhaabee keessaa ba'e sun deebi'ee water different isumatu itti galagala hinyaan galata keenya nyaatan dhibu namni jallee ta'e hin jiru inni kun immoo meegaa mineral differentiidha inni kuni namni dhagaayaan su gaafa dhaquudha lallabaa 19 irratti dhagaan immoo isa miidhaa
barreeffamee jira kunis. Namni dhagaa yaasuudha kan dhagaan immoo samii. Maaliif jalqabuma lolaa dhumne inni lolutti ka'e. Isa duwwaamuu miti. Animal different. Lola bineensotaa. Isaan kun immoo jalqabumaa siif dinagee gidduu siif bofa kana gidduu numaan kaa'e. Bofi erga gaafa sanaati namni yookiin guyyaa dadhabde illee halkan lolatti. Walii galtee yeroo jalqabaati. Isa duwwaa miti. Egaa siif sanyii dubartittii gidduu diinummaan kaa'a. Gaafa jedhu uumamni deebisee uumama lolee cubbuu keenyarraa kan ka'e qabeenyi uumamaa manca'ee akkas ta'e. Dhumarratti Iyesuus Kiristoos inni waan hundumaa araarsu dhufe boficha nurraa gadi qabee mataa bofichaa tume mataa keenya ol qabe. Namoonni mataan keessan ol jedhamu keessa raasaa. Ani maal defendiin isafee rukutee hamma kana mataan keenya ol jedhe. Namni garuu isa Yesuus mataa isaa ol qabe keessaa naamusa hin qabu. Akkuma dure uumama balleessaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Al tokko jedhu keessa ilaalaa walitti qabaa kanumaan. Uumamni lolaa jiraati jedha. Hin lolini jedha. Kunuunsi jedha. Eegi jedha. Tottolchi jedha. Isa yoo boleettota yoo ayyaama tokko abaaboo dhaabanii mana bira amma tokko bishaan itti naqu naka keenya miilaan eegala gashi. Yoo nammoo waa kufi dandeenya qajeeshinee deemnu ta'e beeku malee. Isaan ganama qindeessaa guyyaa gaggala beeshaa oolu. Biyyi faranjootaan illee qeen beeku. Al tokko mana namaa yoo bulan nama beergii yoo bulanii postii kaardii garaagaraa waan babbareedduutti lalaxxafanii babbareechatanii jedhanii sa'aatii 6 rafuu fi sa'aatii 4 immoo dekoreeshinii hojjetu. Ganama immoo ittiin baafatan jedhan dhiisanii tokko. Nan keenyaa ogaa mana kiraa jedhanatu irraa baasin siin jedhee ampuulii koo irraa naa baasin siin jedhe harakattu isheenis dhaxxaa bitattu. Ganaa bitattu eessaa jaarrattan ijaartee diiddoo. Kanaan adda mana jaarrattaa gaala ampuulii irraa baaftu. Walitti bu'aa ati soo yoo qabaadhe ati soo nama balleessi taadhaanne akkamitti jaarrattaa gaafuma akkuma akka xiiqii mana warra yeroo hundumaa warra mana kiraa illee oolla malee mee kaanee mootu kiraa ilaalte ni sin qoram namni kanistuun kan ijaare immoo na yaadde nammoon koo yaadde san kanaa ijaaramu dha jechuun anuma bara kanaan immoo ijaara garuu immoo na yaadde. Jazaan mara kudha lama kudha itti waqaran ni yaadde basoo baatee asiin shuroo suphee daraatii fakkaataa sirri. Abbaan mana rakkatee simbintoo meeqa gale kanaa rakkatee yaada akka hin agarreetti immoo karaa qaawwa ibsaa cuccufanii ibsaa halkanii guyyaa bees hin kaffallee. Atis muka tolu miti. Isaan immoo istoofii sirratti cufuga. Istoofii akka hin fayyadamne fincaa'ii akka fayyadamne. Keessummaa akkanatti hin finne. Keeriin goonu waan ta'eef. Waan rakkifne ma. Walitti bu'aa qabeenyuma qabachuu wallaalee waan rakkisaa irraa nama nama sin baratte. Akkatti nutti kennu sin qabu inni waaqayyo sin rakkata. Awwarra qabu son balleessina. Aara mana keessatti aarsina. Kasalli jiru qoraan bobeessaa maal mana kiraa jedhamu. Kornisii jaarsi waggaa meeqa talqatee aaratti aarsinee timboo fakkeessinee tukki aburrannee immoo kaana. Kan mana kiraa sidibee lapheen namootaayuu timboo fakkaate waan adda addaatti aarsinee balleessineera. Achumaan nu jalqabe. Walitti bu'aati maalumaa waa balleessitaa nama jiraatu. Baala majoolatti xinnoo ko guddatee mini ka wayaa faratti nyaattu jirti. Wayaa faratti nyaattu akkuma jebbi. Jaarsatti baraandii dhadhanii miindaa kuma meeqa irraa kaffalanii irraa haqee warra yoo namoo yaan ijoollee momiyaa. Mucaan durii harma hodhaa mucaan namma boorsaa abbaa hodhaa jedhanidha. Mucaan durii harma hodhaa mucaan namma boorsaa abbaa hodhaa jedhanidha. Yaaddaani ofirratti nyaatti. Yeroo xinnoo guddattu immoo kophee itti laata kophee sana gurgurtee ofirratti nyaatti. Wayyaa itti laata ofirratti nyaatti. Mee wanti keessa ilaalaa yoo qabaattis ofirratti nyaatta akka mateedha nama si biraati. Kunuunsuu bareedhaa nama si biraati.
Horii diinaatii dhiifnee baana. Akkuma kan namaa qabdetti Waaqayyo laalee isaan keessa qabsiisa. Irraan deebi'an. Amma yoo keessa laala akkuma kan namaa qabdettidha. Kan keessa qabsiisaadhaani. Kan namaa balleessaadha. Kan keessa hin ta'uudhaani. Kana ati yeroo na duminati yeroo fuudhin ijoollee namaa irratti mina hojjette ijoollee irratti mina hojjeta wal waamaa mati. Siree ma siree an keessan bira ta'e moo ga'ee mucaa ta'e warra kana bira ta'e ga'ee moo ta'uu didi. Akkeen mootiin tokko abboota firdii boqonnaa tokko yommuu dubbistan Adoonii Bezeqeedha maqaa masaanii kun ni Adoonii Bezeqeedha walitti garagaraadha. Adoonii Bezeqii ta'e ni adama sibiraati. Adoonii Bezeqiinatti fakkaattu jedhaani nama Waaqayyo fakkaattu jedhaani nama sibiraati. Adoonii Bezeqii man ta'e jedhaa deebi'anii. Adoonii Bezeqii maal godhe beektu? Namoota qabeetu quba abujjuu nama 70 irraa jira lafa naqe. Namni biyya sanaa quba abujjuu qabu gaafa deemu. Wajjin gaafa beekessa kaatee yaa. Ennaan dhufanii itti nammanii qabanii jalqaba qabanii sabuutan isas quba abujjuu irraa buutan. Ennaan waa yaadadhe bar tokkonii nama 70 irraa quba abujjuu kun nalede hundi kee narraa kuttenan jedhe. Waanuma kan namaa irratti hojjetantu sirratti hojjetama. Kanaaf lafa loliin lafa si lola. Namarratti hin ka'e uumama sirratti ka'a. Waan gaarii godhe waan gaarii. Kan hin jedhu hin bareedu. Hin urgaa. Naannoo konkolaataa hin urgaa. Karaa kanarra hin urgaa. Namatti tola kana booda jedheen amana Waaqayyo wajjin.